asoosama warra abbaa wadaay asoosama warra abbaa wadaay abbaan wadaay eenyummaa isaa kan ittiin beekamtu abbaa nagayaa ta'ullee bara nageenyaatii fi tasgabbiidhaan biyya isaa irratti hiree ummanni isaa biyya isaa irratti qabu ummata isaatiin murteeffatuudhaan ittiin beekamullee biyya isaa irratti seenaa isaa jecha afaan isaatiin daangaa adda addaa irrattis ta'ee hojiiwwan biyya keessatti hojjete manneen adda addaatiis ta'ee siidaa dhahaatii fi hambaa seenaa adda addaa irratti seenaa isaa lafa isaa irratti barreeffate malee kitaaba gubbatti hin barreeffanne seenaa lafa isaa irratti barreeffatus kitaaba gubbarratti sababa sirni barreeffamaa dhabuu isaatiin kitaaba irratti barreeffatu dhiisuutii malee haa ta'uutii malee sirna barreeffamaa dhabuun isaa isa miidhullee hojii isaatii fi lafa isaa moggaasa jecha isaatiin moggaafatee ittiin beekame ijjallee yoo balleessan boolloo ijaa bakka dhabamsiisuu hin danda'an Anammayyuu jaalala kee dhibamsiisa kiyyoon galee maalanchiisa maaloo na qarqariika balleessuu hin dandeenye eenyummaan warra abbaa wadaay abbaa nagayaa aadaa sirna bulchiinsa isaatii fi bokkuu Anammayyuu otoon argu omaa hin argu jaalala kee na ta'e dhagu maaloo na qarqariika abbaan nagayaa sirna barreeffamaa dhabuun hedduu isa miidhullee hammeenya diinni isarraan ga'ee fi tola inni addunyaadhaaf gumaachee balaa isarra ga'ee fi tola inni addunyaadhaaf gumaachee ittiin beekamuu baatus ragaan qabatamaa hin dhokanne ragaa qabatamaa jiru dhabamsiisuuf yaaliin isaanii hin milkoofne haa ta'u malee dhiibbaan gurguddoon sababoota amantoota alaa seenaniin irratti deemaa yoo turtanillee garuu naannawee fala sirni barreeffamaa ammaas sababuma amantoota alaa seenaniin argachuun isaa hin oolle abbaan wadaay kan bara jireenya isaa keessatti biyya isaa irratti abbummaadhaan ummata isaa irratti hangafummaadhaan wal qixxummaadhaan hiree biyya isaa irratti ummata isaatiin muree murteeffatuudhaan sarbamtoota mirga dhala namaatii fi mirga isaanii ittiin kabachisiisuu abbaa wadaay abbaa nagayaatii abbaan wadaay abbaan nagayaa kan waaqni isaanii bara jireenya isaanii keessatti wantoota dabaree seenaa keessatti bakka olaanaa qabaniin waaqni isaanii badhaase keessaa isa tokkodha. Dabareewwan seenaa lamaaniitiin dhaloota itti aanutti hambaa seenaa isaanii dabareedhaa gara dabaree itti aanutti dabarsuudhaan beekamaa. Haa ta'uutii malee dabareen isaan ittiin dhaloota gara dhalootaatti
dabarsan dabareelee lamaatu jira isaanis bakka lamatti gargar baafnee laaluu ni dandeenya dabaree hafuuraatii fi dabaree qabatamoo jennee bakka lamatti gargar baafnee laaluu ni dandeenya dabaree hafuuraa keessaa kan isaan ittiin beekaman aadaa sirna bulchiinsa isaanii yookaan sirna gadaatii fi seera ittiin bulmaata mataa isaanii danda'e qabaachuudhaan beekaman bultumti isaaniitis ta'e moggaasni maqaa isaanii hundi shaniin diriirfamuu fi mogga'uun raajii namatti hin ta'u dabareewwan hafuuraan daddarban tana keessaa caasaan sirna gadaa akkaataan ittiin diriirfame ittiin waliif daddabarsan hundi waan jaarraa 20 takka keessa barreeffame yookaan diriirfame fakkaata haa ta'u malee abbaan wadaay warri abbaa nagayaa sirna barreeffamaa dhabuun isaan miidhuus seenaa fi hojii isaa kadhattoota warra Israa'eliin fi Giriikootaatiin hatamuun isaanii hin oolle abbaan wadaay abbaan nagayaa dabaree qabatamoo keessaayis abbaan wadaay ogummaa waaqni kenneef tan sadarkaa Afrikaa bira kuttee sadarkaa idilee addunyaattillee beekumtii qabdu qaba ittiinis beekama fakkeenyaaf Suudaan keessa suuraa aadaa isaa mul'iftu tan shamarran aadaa Oromoo yeroo sanii mul'iftuu fi kallacha abbaa gadaa akka fakkeenyatti kaafnee ilaaluu ni dandeenya kana malees biyyoota alaa hedduu fi biyyoota keessattis ammumarra dhaabbannee yoo millanne agarsiiftuu hedduutu mul'ata akka fakkeenyaatti yoo kaafne biyyoota Awurooppaa keessa muuziyeemii Ingiliz keessa yoo seenne agarsiiftuu eenyummaa abbaa wadaa'ii fi wantoota mul'iftuu isaa ta'an laaluu ni dandeenya dabareewwan qabatamoo biyya keessatti hataman keessaa mana bal'aa kaaba dhiha gaafa Afrikaa Oromiyaa Aksum yookaan Aksumaayit siidaa kaaba Oromiyaatii fi iddoolee daangaa garaagaraa maqaaleewwan magaalota hedduu akka fakkeenyatti kaafne laaluu ni dandeenya mana bal'aa jechuun moggaasa maqaa yeroo ammaan tanaa Laallibalaa ittiin je'an yoo ta'u Laallibalaa jechuun kadhattoota alarraa seenan jechuudha manni bal'aan kan Oromoonni baroota dheeraan dura Oromtoota baha dhiha kaabaa fi kibba hunda hirmaachisee humna ogummaa yaadaa fi waan qaban hundaan cinaa dhaabbatanii waan qaban hundaan hirmaachisee warri abbaa wadaay abbaa nagayaa jaarsisee ragaan ni qeeqaa abbaan wadaay abbaan nagayaa ogummaa dandeettii aadaa beekumsa amantii walta'umsa mataa isaanii danda'e qabaachuudhaanis ni beekaman abbaan wadaay seenaa jireenya isaa keessatti ni hojjete malee barreeffate kan hin beekne hanga
ammatti siidaa Aksum yookaan asumatti afaan Oromootiin jedhamu kana maal irratti akka ijaaramee fi eenyu gubbatti akka ijaarame gantootaa fi warri seenaa hatee ittiin ofii yaammatu saamtonni gantootni waan irraa beekan takkallee hin qaban hanga abbaan dhugaa qabu dhugaa isaa ragaadhaan as baafatutti. Bara durii san maaliin wal qabsiisanii akkasitti hojjetaniin gaafii ummata addunyaa guutumaan guututti taateeti jirti. Haa ta'uu malee akkamitti akka hojjetanii fi maal gubbaa akka dhaabbachaa jiru warri dhugaa qabu warri abbaa Wadaay abbaa Nagahaa iccitiin baasan tokkolleen hin jiru. Bara Israa'eloonni beelaaf addunyaa tanarra faffaca'anii biyyoota birootiis biyyoota akka Arabaa hedduu dabalatee namtichi ergamtuun Israa'elii ka'ee macaafa amantii fannifatee san gubbaadhaan waan itti kadhatu fannifatee amsoolaa xuriin dhegilees tokko matatti maratee akka malee if gubbaa tuulee ulee diimtuu gar tokkoon gurraachumta takkaas harkatti qabatee maasinqoodhaan biyyuma dhaqe hundatti kadhachaa oolaa bulaa hara biyya abbaa Wadaay fuula deeffatee biyya meeqa qaxxaamuree kaabaan biyya abbaa Wadaay gahuun isaa hin hafne. Abbaan Wadaay abbaan Nagayaa kan waan lamatti amanu waaqa tokkichaa fi haqa tokkicha qofatti amanu abbaan Wadaay abbaan Nagayaa kan namummaa isaa malee waan biraa hin laalle maalummaa isaa kan hin laalle gaafa namticha akkanaa tokkootu dhufee ja'anii ergaa itti geessan jannaaniin gara mana bal'aatti gad geessaa dubbiin taanumarraan taan waan dhuftuuf waan dhimma kadhattuu laaluun yeroo itti hin qabnu jechuudhaan kadhattoota duraanis gara mana bal'aatti gargaaramaa jirutti akka makamu namtichi maasinqoodhaan hadaa biyya meeqa qaxxaamuree dhufe kun kadhattoota Israa'elii fi Arabootaatti akka makamu taasise. Waraanni beelaa guddaan ummatoota kana biyyoota Arabaa fi biyyoota Israa'eloota hedduu irraa sababa beela guddoo addunyaa mudatte tanaan faffacaase kun biyyoota hedduu qaxxaamuranii biyya abbaa Wadaay yoo gahanillee warreen mana bal'aa sanitti walitti qabamanii gargaarsaaf hamma danda'ametti achitti kunuunsaa fi tajaajila argachaa jiran kun warreen achitti gargaaramaa jiran kun guyyumaan gama guyyaatiin dabalaa yoo dhufanis irra jireessa gara handhura biyyattiitti akka gad dhufan oromtoota hunda mari'achiisanii marichiis fudhatama argatee akka gara jiddugala biyyattiitti gad dhufan. Egaa harki caalu gara handhura biyyattii gad dhufan namtichi maasinqoo fudhatee biyya meeqa kadhachaa qaxxaamuree biyya abbaa Wadaay gahe kun
kadhattoota mana bal'aa san keessatti walitti qabamanii gargaarsa argachaa jiran gad dhiyaasee kadhaa barsiisuu eegale. Akkuma ifiif kadhachaa dhufee gargaaramtoota achi keessa jiran hunda maxxananii achumatti hafanii akka kadhaa